أكملتن daawwattoota keenya odoo ammaaf qindeeffanneen isinitti himaan Badree Yusufi. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi Amaaraa humnoota finxaaleeyyii jedhamanii yaaman waloon loluuf ammas walii galtee isaanii haaromsan. Wantoonni naannolee lameenii kana hanjan erga waltajjii marii mata duree obbolummaa sabdaneessaa nageenya waaraa fi badhaadhina waloo jiru geggeeffatan xumuran booda ibsa laatan keessatti. Ibsa kana itti gaafatamaa waajjira paartii Biltsiginnaa Damee Oromiyaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Tasammaa fi gita isaanii Biltsiginnaa Damee Amaaraa obbo Girmaa Yashii Xilaatu kenne. Naannoleen lameen sochiilee qaamota finxaaleeyyii jedhanii yaaman waloon loluuf tumsa isaanii cimsatu ibsanii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa hidhattoota isaa faannoo jedhaman bobbaasuun lixa Oromiyaa keessatti ajjeechaalee lammiilee nagaa irratti raawwate keessaa harka qaba jedhamee himatama. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo garee faannoo finxaaleeyyii jedhee kan yaamu yeroo ta'u waraana bilisummaa Oromoo ammoo maqaa shanee jedhu itti maxxansuun maqaa kanaan namoonni nagaa hedduun akka miidhaman sababa ta'e. Kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti lolli adeemsifamu itti fufee jira. Mootummaan Itoophiyaa wallibdee kaaba biyyattii lola hamaa lubbuu namoota kumaantamaa galaafatee amma dhaabbatee jirutti gaabbuu isaa yeroo ibsaa jiru kanatti garuu Oromiyaa keessatti ammas lolli akka itti fufuu balbala saaqee jira. Raayyaan ittisa biyyaa dhiheenya kana ibsa baaseen waraana bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin lolaa jiru irratti opereeshinii bal'aa banuuf akka jiru ibsee ture. Bu'uuruma kanaan humnoonni mootummaa kuma hedduu ta'an yeroo ammaa gara lixa Oromiyaatti baay'inaan bobbaafamaa jiru. Akka gabaasaa maddeenitti kibxata kaleessaa kana Shawaa Lixaa aanaalee Ilfataa fi Amboo keessatti waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa jidduutti lolli adeemsifamee jira. Humnoonni mootummaa erga waraana bilisummaa Oromoo waliin lola geggeessanii booda manneen jireenyaa uummataa ibiddaan daaressuu isaanii odeessinu gahe ni ibsa. Gama biraatiin humni waraanaa guddaa jiddugaleessa biyyattii irraa konkolaattota gara 50 fe'amanii gara lixa Oromiyaatti tibba kana bobbaafamanii jiru jedhame. Aanaalee Beegii fi Anfilloo keessatti ammoo waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti lolli cimaan geggeeffamuu isaati kan gabaafame. Mootummaan Itoophiyaa bu'aa lolli qabu erga TPLF waliin itti seenee waan hubate fakkaatus garuu waraana bilisummaa Oromoo waliin rakkoo jiru mariin furuurra barbadeessuu filatee jira. Duula waraanaa tibba dabree labsame kanaan humni mootummaa baay'een lixa Oromiyaatti kan bobbaafamanii jiran yeroo ta'u bobbaan waraanaa kunis waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessatti humna jabeeffatee dhufee barbadeessuuf akka yaadameetu himama. Jiddugaleessa Oromiyaa keessattis lolli itti fufee kan jiru yeroo ta'u aanaa Anboo gandeen akka Kikii fi Galaan Waddeessaa jedhaman keessatti ni cima. Bifa wal fakkaatuun aanaa Ilfataa Gomusaa Saaxoo keessatti waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa jidduutti lolli adeemsifamuu isaa maddeen gabaasanii jiru. Tibba dabre kana keessa aanaalee Beegii fi Anfilloo keessatti lolli kun itti fufuu isaati kan gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa waliin falmii cimarraa akka jirus gabaafamee jira. Mootummaan Itoophiyaa lola amma lixa Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru kanarratti ibsa laateen qabu. Humni waraana mootummaa Finfinnee, Beegii, Mandii fi Benishaangul Gumuz irraa bobbaafamuun lola kanarratti hirmaata akka jirullee gabaafamee jira. Miseensonni paarlamaa Itoophiyaa Oromiyaa irraa bakka bu'aniif abbootiin gadaa Oromoo Tigraay keessatti araarri bu'e Oromiyaa keessattis bu'uu qaba yaada jedhu dhiheessanis mootummaan Itoophiyaa garuu yaada araaraa kanan simanne. Lolli amma Oromiyaa keessatti labsame kun kan Tigraay caalaa lubbuu namaa fi qabeenya balleessuu danda'a jedhamee sodaatamaa jira. Sababni isaa humnoonni mootummaa seera lolaa idil addunyaa cabsuun badiilee mirga namoomaa fi yakkoota biraa geggeessuu malu jedhamee sodaatamaa jira. TPLF marii waliigaltee araaraa mirkaneessuuf meeshaalee gurguddoo humnoota isarraa hiikee mootummaatti dabarsuu eegale. Gareen to'annoo gamtaa Afrikaa ammoo gama isaatiin bakka meeshaan kun itti hiikamee fi mootummaaf dabarfamee laatametti argamuun taajjabuu beeksise. Aminaa Muhammad dabalata qabdi. Gareen to'annoo gamtaa Afrikaa kibxata dabre ibsa magaalaa Maqalee irraa laateen qaamoleen lameen waliigalteetti ragaan hojii irra oolchuu eegalanii jee. Waliigaltee humnoonni TPLF meeshaalee akka hiikkatan kan ajaju yeroo ta'u kunis raayyaa ittisa biyyaa malee waraanni Eertiraa fi humnoonni Amaaraa lafa Tigraay keessaa bahu hordofeeti. Mootummaan Eertiraa tibba kana ibsa laateen waraanni Eertiraa kan bahu yoo mootummaan Itoophiyaa irraa haa bahu jee qofa jee. Waraanni Eertiraa magaalota Tigraay garii gadhiisanii bahuu gabaasaaleen kan ibsan yeroo ta'u garuu
humnoonni Amaaraa magaalota falmisiisoo Walqaayitii fi Raayyaa akkuma qabatanitti jiru. Tigraay ammoo magaalonni kun bulchiinsa Tigraay jalatti akka deebi'u fedha. Muummichi ministeera Abiy Ahmed rakkoon magaalota kanaa karaa seeraan qofa furama jechuun isaanii ni yaadatama. Yeroo humnoonni TPLF meeshaalee waraanaa gurguddoo dabarsee mootummaa laatu gareen to'annoo gamtaa Afrikaa taajjabuu miidiyaan TV Tigraay gabaasee jira. Sirni meeshaa hiikkatan dabarsanii kennuu kunis magaalaa Maqalee irraa fageenya kiiloomeetira 30tti argamtu bakka Agulaayee jedhamutti raawwatamee jira. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Raddaa ammoo Tigraay waliigaltee nagaa buusuu Piretooriyaatti mallattaa'e amanamummaan hojiirra oolchuuf meeshaalee waraanaa gurguddoo qabdu dabarsitee kennitee jirti jechuun Tiwiitara isaanii irratti maxxansanii jiru. Sagantaa meeshaa hiikkate dabarsuu kana garee to'annoo gamtaa Afrikaa IGAD taajjabus himaniiti jiru. Bakka bu'aan humnoota TPLF Mulugeetaa Gabra Kiristoos waabeffachuun Reuters akka gabaasetti adeemsi meeshaa lafa kaa'uu eegaluun isaa nagaa buusuuf ijoodha jee. Bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa Alamee Taaddasaa ammoo tarkaanfii gama keenyaan fudhachaa jirra jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa humnoota TPLF meeshaalee erga irraa hiikee bittinneessee bifa haaraan gurmeessuuf akka jiru ibseeti jira. Humnoota TPLF meeshaa hiikkachiisuu fi waraana Eertiraa fi humnoota Amaaraa naannoo Tigraay keessaa baasuun yeroo ji'ame irra dabree jira jee. Waliigaltee kana hanga dhumaatti akka raawwachiisaniif gamtaan Afrikaa qondaaltota olaanoo 3 muudee ture. Qondaaltonni sirna to'annoo gamtaa Afrikaan ergaman kanneenis lammii Keeniyaa Meejar Jeneraal Raadiinaa Istifaan, lammii Naayijeeriyaa Koloneel Umar Maayiraagaa fi lammii Afrikaa Kibbaa Koloneel Teefoo Saakooliiniiti. Lolli kaaba Itoophiyaatti ganna 2 adeemsifame lubbuu kumaatamaa galaafatee kumaatama madeesse miliyoonotaan qe'ee fi qabeenya irraa buqqiseeti jira. Qondaaltonni dhimma nageenya biyyaalessaa duraanii hidhamanii turan ganna 3 booda hidhaarraa hiikaman. Waggoota 4 dabre kana mana hidhaa kan turan itti aanaa daayirektara hoogganaatika biyyaalessaa duraanii kan turan obbo Yaared Zarihuunii fi dhaabbatichatti itti gaafatamaa kutaa hojii kan turan obbo Amaanu'eel Kiroos dabalatee namoonni biraa 9 kaleessa hidhaa gadhiifamanii jiru. Manni murtii federaalaa olaanaan amajjii 5 bara 2023 Kamiisa dabre dhaddacha ramaddii taa'een hidhamtoonni 9 hidhaa ganna 3 booda akka hiikaman ajajee ture. Hidhamtoota 9 keessa 3 yeroo hidhaa itti murtaa'e waan xumuraniif Kamiisa akka hiikaman ajajee ture. Manni murtichaa hoogganaa tajaajila odeeffannoo tika biyyaalessaa fi daayirektaraa kan turan obbo Geetaachoo Asaffaa dabalatee kanneen biraa ragaa ifirraa ittisuu dhiheessuu hin dandeenyu jedhanii irratti hidhaa waggaa 18 hanga baatii 9 dabarsuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa erga TPLF waliin waliigaltee mallatteessee as miseensota TPLF hidhaa keessa jiran gadhiisuu mala jedhamee eegama. Jilli atileetota Itoophiyaa kaleessa Maqaleetti imale miira nageenyaa jajjabeessaa jedhame. Kibxata kaleessa jilli gargaartuu komishinara Daraartuu Tulluutiin durfamu naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti maatii atileetotaa fi bakka buutonni mootummaa simatanii jiru. Akeekni jila kanaa atileetota naannoo Tigraay irraa ta'an maatii isaaniin wal qunnamsiisuuf akka ta'e ragaan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa bahe ni mirkaneessa. Gama biraatiin imalli atileetota kanaa hariiroo ispoortii cimsuu fi waliigaltee araaraa lafan qabatin fiixa baasuuf miira araaraa uumuu mala jedhamee jira. Gargaartuu komishinara atileet Daraartuu Tulluu imala kanaan hoogganaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin waltajjii irratti qaaman mul'atanii jiru. Baqattoonni Oromoo biyya Liibiyaatti argaman rakkoo jireenyaaf nageenyaa cimaa keessa jirraa jedhan. Baqataan Oromoo ji'oota 8f Liibiyaa keessa jiraatu himu tokko BBS'if yaada laateen baqattoonni ganna 1 hanga 8 Liibiyaa keessatti dararaman xalayaa isaanii haaromsuu malee furmaata argataa akka hin jirre dubbata. Haalli nageenya fi jireenya akka malee nutti cimee jira. Battala Liibiyaa gaheetti waajjira dhimma baqattoota UNHCR jalatti galmaa'uu kan himu baqataan Oromoo magaalaa guddoo biyyatti Tiripoolitti argamu kun xalayaa osoo qabu riqicha tokko ittiin dabruu akka hin dandeenye fi humnoonni mootummaa ammoo yoo si qaban maallaqaaf bilbila namarraa saamuu jira.
kana malees sodaa nageenyaaf jecha mana keessaa gad bahuun ulfaataa akka ta'ellee hima baqataan Oromoo Liibiyaa kun lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa kumaantamaan lakkaaman kan jedhu baqataan Oromoo kun haala ulfaataa keessa jiraatu dubbata. Dhimmi baqattoota Oromoof waliigala Itoophiyaa xiyyeeffannoon ilaalamaa hin jiru jechuunis komii isaa dhiheessa. Yoo hidhame immoo qaamni dafee dirmatuuf hin jiru jaa. Kan hiikames deebi'ee hidhatti deebifamu mudataa jaa baqataan Oromoo biyya Liibiyaa jiraatu kun. Xalaa UNHCR itti yaalamuu dandeessa garuu wabii nageenyaa keetii ta'uu hin dandeessu jaa dhalataan Oromoo baqattummaan Liibiyaa keessatti argamu kun UNHCR ammoo dhimma baqataa ilaalee afgaaffii godhee fi carraa biyya sadaffaa qubsiisuun haalli itti adeemaa jiru cimaa ta'ullee dubbata. Galaanaan Awurooppaatti cehuun yeroo ammaa rakkisaa waan ta'eef abdii dhaburraa baqattoonni garii gara biyyoota Tuniiziyaa fi Morookotti qaxxaamuruuf akka dirqamanillee BBS itti hime. Ati UNHCR jalatti galmooytee ji'a 8 amma achi turte kana keessatti. Guyyaa dhufeerraa galmaa'ee guyyaa tokkicha maaliif dhuftee akka biyya kana keessa maal dhimmi kan kee maalidha rakkoon kee maalidha biyya wanti as dhuftee maali ka jedhu tokko hin jiru. Yeroo itti galmooytu waraqaa si kennammoo waan ittiin jiraattu magaalaa keessa jechuu kiyya moo makuma si galmeessanii si geggeessan? Waraqaan yeroo duraatti namaa kennu waraqaa adiidhaa lamuu rakka namaa kennu ishaaraa fi suuraadhaan qaba. Garuu magaalaa keessatti iddoo tokko ittiin darbuu hin dandeettu. Bawaabaa isa jedhamu yookaan barri eegumsaa tokko yoo itti dhuftee qabamtaatti sirra fuudhanii yookaan biittanii yookaan mana hidhaatti si geessu yookaan dammootu waan qabamaan akka moobaayilaatii fi mallaqa qabu sirraa fudhatanii si dabarsu. Waraqaan kun akka gatii hin qabne dhaabbanni UNHCR ni beekamoo erga magaalaa gad seentanii kan dhibban kun isinirra ga'u akka qabamtan waraqaa sana qabattanii dhaabbatichatti ibsattanii yookaan iyyattanii isin. Waraqata kanaan akka bawaabaa tokko yookaan barrii tokkollee ittiin hin darbine isaanuu ni beeku. Yoo hidhamnellee mana hidhaa keessatti maqaa nama galmeessuu fi biyyarraa dhuftee isaan mallaqa tokko yookaan dhaabbata yuunisarii biraa irraan mallaqa nyaachuu ta'e malee qarqaarsa ittiin fudhachuu ta'e malee uummata baqataa ittiin gargaaruudhaaf yookaan waggaa keessatti namni isaan waraqaa sii kennanii iddoo tokko deemtee ilaalamtaa yaala gahaallee argachuu hin dandeessu deebi. Yoo yaalamtee irraallee baate wanti as keessaa ittiin si baasu wanti tokko hin jiru yoo lolaa fi yoo du'aan wanta akkasiitiin keessaa gara tokko ofii keeti. Namoonni tokko gara Tunisii fi Morookoo jecha jedhu bishaaniinillee deemuu waan hin dandeenyeef baay'ee ulfaata. Baqattoonni garii kiraa manaa dhabuun daandiirra bulaa akka jiranii fi UNHCR rakkoo kana hubatee akka nuuf dirmatu jechuunis dhaammatee jira. Baqataan Oromoo kun humnoonni mootummaa mana baqattoonni keessa jiraatan cabsanii seenuun hidhanii maallaqa gaafatus jira. UNHCR ergaa si galmeessee waraqaa adii takka siif kenna sun ammoo bakka eegumsaa takka naman dabarsituu jira. Xalayaan ejensii dhimma baqattoota UNHCR qaamota nama gidirsan biratti gatii akka hin qabne UNHCR matumti isaatu ni beekas jaa. Dhalataan Oromoo kun ji'oota 8 Liibiyaa turte keessa gara Awurooppaatti qaxxaamuruuf tattaaffii goote fi miidhaa si mudate jira ji'ee kan hin gaafadhe baqataan Oromoo kun akkana jaa. Ji'oota 8 Liibiyaa keessa ture keessatti ani mana qaama mootummaatiin mana cabsamee iddoo hirribaa keessatti qabamee mana Inzara jedhamu seenee mana hidhaa Inzara jedhamu kana keessatti diqqaatee biyyoota 21 kan ta'an kan bishaan irraa qabamanii fi kallattii garaagaraatiin bawaabaa jechaan barri karaa qaxxaamura irratti qabamanii fi biyya magaalaa Tripoli hunduun isaanii achi fidamu. Achi fidanii yaa'an eessaa dhuftee dhimma kanaaf dhuftee osoo hin jiraatin namoonni mallaqa guddaa gaafatanii ittiin baatuu fi dhimmi kan wanna takka ittiin hin laallamne maaliif dhuftee dhimma kanaan dhuftee wanti jedhamu jiru. Garuu namoonni bishaan irraa qabaman baay'inni isaaniitu mana hidhaa kamsa kamsiin ka jedhamu seerri isaa ittiin bahumsi namni tokko kiiloo 25 fi yookaan mallaqa Itoophiyaa gara 500tiin mallaqa akkasiitiin bahuu irraa kan danda'u yoo nama qabaatee namni namaan akkasitti baaseedha malee seerichi isaa namni tokko kiiloo 25 qofaan bahuudha mana hidhaa san keessa. Qaamoleen godaantota ukkaamsanii gochaalee suukanneessoo irratti raawwatan viidiyoo waraabanii facaasan eenyu garee biraa gurmaa'ee maallaqa gaafatuun gaafii koo ture. Yeroo baay'ee kan gara Liibiyaa kana mul'atu viidiyooleen dararaa namarratti raawwatamu agarsiisuun ni mul'ata.
Dararaa kana humnoota mootummaati moo namoota hidhatanii yookaan ammoo garee ijaaramee maallaqa godaantota gaafatuutu gochaa kana raawwataa jira. Mee waa'ee isaa waan hiriyoota kan keetirra ga'e odeeffannoo dabalataa nuuf laattu jira. Wantoonni akkasitti mul'atan keessa namoota mana keessatti hidhamanii tumamanii fi birrii hawwalchiisan malee wantoonni namni marfamee namni baay'inaan qabamee mul'atu viidiyooleen adda addaa kunneen qaama mootummaati malee kan qaamni mootummaan alaa akkasitti marsee akka seera qabeessaatti ni mul'atu. Kan mootummaa immoo akka seera qabeessaa fakkeeffamee kallattii seensaa irrattis ta'ee bishaan irraallee yoo qabillee mana irraallee yoo qabe akka seera qabeessaatti ilaalama. Magaalaa keessaallee yoo si qabe akka seera qabeessaatti ilaalama. Garuu kan qaama humna mallaqa si buusisiisuutiin si qabatu dhoksee viidiyoo waraabaa maatii keetii erguu fi feesbuuk irratti gadi dhiisuudhaan mallaqa guddaa si gaafata malee akka mootummaatitti baay'ina namaa akkasumas galaanarraa kan magaalaa bifa haaraan Tirpoolii seenu kanneenii fi magaalota keessa jiraatan kanneen nama baay'inaan jirma walitti qabu qaama mootummaati. Kuni waan qaamni mootummaallee garaagarummaan isaanii mootummaa jalatti seera qabeessaan mallaqa dhaabbataan bahuu fi garaagarummaa miidhaa ta'e malee garaagarummaa bu'aa wanta takka hin qabudha. Baqattoonni Oromoo qaaman walitti dhufuu ni dandeessu jedhee kan hin gaafadhe baqataa Oromoo kana sodaa nageenyaaf jecha walitti dhufuu hin dandeenyu naan jee. Liibiyaan erga bara 2011 keessa fincilli uummataa dho'ee mootummaa Muammar Gaazaafi fonqolchee hoggana biyyattii lubbuu galaafatee nagaa dhabuun raafamaa jirti. Finciltoonniif mootummaan deeggarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii qabu miidhaan godaantotarraan gahan wal fakkaataa jiru. Baqattoonni Afrikaa gara biyya sanitti godaanan garee hidhatee fi faddaltoonni seeran ala godaantota daddabarsan ammoo nama hidhanii uleen tumuu fi elektirikaan qaama guggubanii viidiyoo waraabuun maatiin lubbuu ilma yookaan intala isaa akka oolfatuuf dirqisiisanii maallaqa ergisiisuun Liibiyaa keessatti baratamaadha. Yoo waan gaafatan dhaban ammoo lubbuu namaa harka isaanii jiruuf gara laafina hin qaban sababni isaa daldala jireenya isaanii waan godhataniif